ji'a tokko dura akkaataa lukkuutti hojjetanu jedhee viidiyoo duraan waraabee qafoo keessaa qabu gadhiiseen ture ji'a tokko dura jechuudha. Maashaallah viidiyoon sun viiwii guddaa argatee hojjete kara nama 26,000 oltu ilaalee akkasuma immoo sababa viidiyoo sana nama 500,000 oltu sabiskiraayibii godhee maatii koo ta'ee maashaallah ilaalcha guddaa argatee ture. Haddasii kunis ni qabadhee dhufeen jira. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Waliin haa oollu. Laayikii godhaa. Sabiskiraayibii godhaa. Namoonni tu sabiskiraayibii godhin ilaaltanuu yaada keessan koomantii jala kaa'aa. Bukooni deeggarsa keessi kunoo kallisee bishaan itti naqee haala kanaan bishaan sarara calalee jira. Bismillah bishaan sarara gannaqnee keessa isaa dhiqnaa jechuudha. Lafa jiranii guyyaa sadii faana namu kan guyyaa sadii haala kanaan bishaan sarara gannaqnee mas akkasitti seeqaa kamba bishaan irraa dhiqnaa jechuudha. Mukul biddeen rakkichiisa. Akka irraa naqa. Qaama ibsitiin kun jechuudha. Kunoo kaa maalii tan ibsitiin takka jira. Sana waliin. Naa harka soottiin haa oolluun isin jedhaa laayikii godhaa. Hundaa irraa buusnee walumaan itti buusne jechuudha ibsitii. Kunoo akka maalii tan gobbaa isiin naqallisee kan naqallisee buusa ibsitii. Ibsitiin immoo kunoo asirratti irraa buuseetiin jira. Walumaan itti naqnu. Isin jedhaa viidiyoo koo moo laayikii naa gootanuuf baay'ee tokko galatooma. Bismillah. Kunoo kaas biratti akkuma argitanuu indaanqoo mormarraa kunnee gogaasaa qochoorraa baasnee asiin geenye jirra. Viidiyoo yeroo darbee keessatti saalee haa morma ofumaaf irraa kutte moo kannaan jedhellee jira. Lakki morma ofii irraan kutuwan qabuyyuu yoo namni hin jirre dirqama yeroo natti ta'een qaba malee akkamitti bismillah nan sodaadha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jirra jirtuu hordoftoota koo nagaa keessanii fayyuma alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa yeroo baay'ee namoonni yuutuubii hojjetanuu waan akka dhiigaa waan akka qalumsaa kana yuutuubii ni adaba jedhu sadheen gaddaanuu sodaataan gadhiisee garuu yuutuubii waa tokko naan hin jenne hadha sigaa kunoomii akkana gillitti godheen godhaaraa hin beeku. Inshallah rabbiin irraa qabu ka waan akka billaa kana waan akka dhiigaa qalumsaa kana yuutuubiin hin eeyyamamu jedhama. Anis hangayoo naa gadda sana malee waan gadhiisne kanaaf inshallah hadhas immoo rabbiin haa eegu laayikii godhaa isiniin jedhaa. Inshallah natti hin cufu yookiin na adaba ta'a malee dheena bitadhagaa. Garaan dura yeroo baay'ee koppiraayit natti godheera wantoota garaagaraatiin adabbii akeekkachiisa naa ergeera jechuudha. Innaa kana sigaa rabbinaaf eeguu maaliifuu immoo isin laayikii naa godhaan isiniin jedha. Akkuma argitan kunoo irraa labalabnee hin aaree xiqqoo aarritti aaree kana gurraacha'ee maali rakkoon qabu hin baakun irraa dhiqame. Silaa'uu siichi dhiqaansaa bismillah amma foonsaa irraa ciccitutti dhiqama gaandaanqoo biyya keenyaa ni beektu miti. Achumaan waan bahanni kuniin gogaansaa gurraacha'ee amma akka kanatti shiroodhaan irraa sukkuumna jechuudha. Shirootti goonee irra keessoosaa inni irraa guggubamee fi beektu gaa yeroo qochoon irraa bahu wanta akka rifeensaa wayii irratti hafaa. Sanaaf indaanqoon habashaa badaan qabu. Amma kun tokko habashaa tokko faranjiidha. Kan habashaa waan nama dhibuu bakka gogaansi illee bareedaadha. Kan faranjii immoo gogaansaa akka sana wayii fakkaata. Namoonni immoo gogaa fayyadamuu hin barbaanne yeroo dhuma qochoo irraa bahu sana ho'aa isaatiin gogaa isaanuu yeroo tokko tokko akkasiin godhaa. Amma garuu gogaa isaa barbaadeetanii innaa yeroo dhuma qochoo irraa baasnu sana gogaa isaa wajjinumaan irraa baasnee bakka billiitii baasuu qofa akka kana guggubuu sukkuumuu maaliin hin jiru jechuudha. Xaaxaa namarraa qannasaa. Amma kana garuu gogaa isaa barbaadeetan akkasitti waliin godhe jechuudha. Akkasii laayikii gochuun dagatinaa namoonni tu sabiskiraayibiin godhin ilaaltan sabiskiraayib godhaa. Asumaanuu jidduudhaan maastaawoqiyaa namoonni meeshaalee mana keessaa arabiyaa majlisii meeshaalee garaagaraa barbaadan meeshaalee farniicharaa Saalihaa Immatiyuub magaalaa Jimmaarraa godina Jimmaa aanaa Jimmaa bakka barbaadan isiniif qaqqabsiisuu hin danda'a. Lakkoofsa asirratti argamuun ajajachuu dandeessu meeshaalee barbaadanii afata garaagaraa kunoo haala kanaan boondidiirraa ispoonjiirraa bifa barbaadanii maggaarajaa dabalatee waan barbaadan argachuu dandeessu isiniin jedha inshallah.
laayikii godhaa akkasuma immoo hiriyootan keessaniif sheerii godhaa jechuudha chaanaalii koo kanaa. Egaa akkuma argitan as biratti yeroo shunkurtii maal jedhu hin waraabne maaliif viidiyoon ni dheerata. Egaa namni immoo viidiyoo dheeraa ilaaluu hin barbaadu kanaafan jidduudhaan irraa qancabbisiniif godhe jechuudha. Akkasii yeroo hojii hojjetaa viidiyoo waraabanuu yeroo illee namatti fudhata. Kanaaf akka kana hedduun silkii lafa kaa'allee bakka tokkotti itti qabaa yeroo hojjetan amma ta'e bareedaadha. Viidiyoon illee dheeratu yeroo illee nama jalaa hin fudhatu jechuudha. Garuu inni kaameeraa selfii stiikirra kaa'anii hanga waan hojjetan hunda godhaa jedhanu yeroo illee namarraa fudhata. Sa'aatii dheeraallee viidiyoon lakkaa'aa sana booda ideetii gochuun maal xaaxaadha jechuudha. Akkasii kun akkuma argitan qulleetiin baheeraa. Viidiyoo yeroo darbee keessatti namoonni baay'een indaanqootti timaantimiin namaa jettanii turtanii eeyyan aniyyuu viidiyoo sanarratti dubbadheen ture. Indaanqootti timaantimiin akka namne nam beeka garuu namni akka barbaadetti waan barbaade hojjetata jechuudha mana isaa keessatti. Wanti inni jibbamuufis harka godhaa fi garuu alhamdulillah viidiyoo sana keessatti illee dubbadheera. Waxiin sun guyyaa 4 taa'ee jechuudha tun dhumin hafee. Wallahi harka hin jenne guyyaa 4 jechuudha. Sana oliyyuu yoo ta'e harka hin jedhu waan isaan beeku. Antani waxiin daanqoof waxii foonii diimaan dafee harka hin jedhu waan isaan beeku akkaataa harkaa ta'uu danda'a. Innaa timaantimii isa xaasaarra immoo isa fireeshii kana wayyaa wantoota ashagamaa kana badaamma kana bareedaa miti. Innaa kanattis naqeen jira gaalaa yeroo qulleetii maalii nagarsiisne malee kanatti illee naqeetiin jira jechuudha. Daa'imman itti mannaqaan timaantimii baay'isuu baadhusii itti mannaqa. Akkasiin isiniin jedha yaada keessaniif galatoomaa. Yaada jiru waliif kaa'uun bareedaadha. Egaa haala kana waxii keenya fixannee jirra. As biratti immoo akkuma argitanu an waxii sana hin barbaanneen ture. As biratti kunoo kana na barbaachisee ture jechuudha. Yeroo biyya Arabaa jirru nyaata Itoophiyaa waxii kana maal biddeena kana waan akkasii nu barbaachisa shiroo kana. Yeroo biyya jirru immoo nyaata biyya Arabaa sana nama barbaachisa. Kun wama jiru jechuudha. Kanaaf waan barbaaddan waan niyyattan haaluma salphaa ta'een qalalli gootanii hojjetachuu dandeessu jechuudha. Kana amma saalsaa qimamii baharaatii waan argee walitti kallatee itti diddibee furuunii keessa kaa'aa. Egaa waan namni biraa barbaadus waan ofii barbaadus haala kanaan qopheeffadheen jira maashaallah. Jarri manaan barbaadanu qayyii waxiidhumaaf biddeena kanaafan kan immoo abbaan barbaadees nyaatee abbaan barbaadees immoo waxiisa kana nyaata. Akkasitti kunoo lammanuu bifa lamaanii kunoo waxiitti baasaa jirra biddeena irra kaa'annee hanyaannu nooruu tafaddaluun isiniin jedha. Kun akkasitti waxiillee itti naqnee sanallee furuunii keessa kaayiraa daanqoosa sana jechuudha sasilaa. Ruuza xiqqoo bukkeetti hojjedhee salaaxaa midhaaniin hojjenne baay'ee tokko dadhabeen ture. Maaliif daanqoo hojjechuun badaa nama dadhabsiisa dhugaa dubbachuuf. Utuus akka kanaa qofa ta'e haa ta'u. Ganaa shunkurtii isaa maaliisaa qulleetii isaa asii miicuun isaa jira billiitiin isaa jira piroosesii guddaa barbaachisa jechuudha daanqoo biyya keenya hojjechuuf. Isiin kun garuu salphaama turte. Akkasitti kun haala kanaanii nyaata gosa lamaa dhiyeessa. Maashaallah kottaa hanyaannuun isiniin jedha. Egaa ruuza maalii kana isin guyyaa guyyaarraan salachaamutti jirtu biddeena isin gaabbaseen jira. Hanyaannuun isiniin jedha. Namoonni hanga yoonaa wajjin turtanii baay'ee tokko galatoomaa ulfaadha. Laayikii godhaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.